Suma jalachun Rufa bohar siti Suma jalachun Rufa bohar siti Odo arkahin kufne Yadaf silakifti Suma jalachun Rufa bohar siti Suma jalachun Rufa bohar siti Odo arkahin kufne Yadaf silakifti Alamani nama isaanii mukaa citaan xiqqaa guddaa maatii waatiin dhiiraadha laantaa gaardaagaan jirra jirtu kabajamtoota hordoftoota sagantaa teenya sagantaa keessummaa irra geenyee jirra sagantaa keessummaa teenya taarraa keessatti barreessaadha akkasumas ammas seenaadha qorata walalleessaadha namni qabannee dhiyaannee jechuudha mee isin ijool barsiisuudhaan jalqaba irratti maqaa keessan ibsa. Maqaan kiyyaa Bakrii Ibroo Hassan Buleetiin jedhama. Itti fufii hanga Oromtichaatti hanga Qallootitti hanga Adamitti. Itti fufii yoonaan jette. Itti fufi. Nin danda'a. Hanguma. Mee achumarraa jalqabnu maaliif dhaloota dhufuufis barnoota ta'a? Fakkeenyaaf ani Bakriidha. Bakrii Ibroo Hassan Bulee Yusuf Abdii Kutulee Waariyoo Muudee Hagoo Halchoo Guyyee Muchaa Noolee Dagaa Qallooti. Afran qalloo hajaan asittiin itti galaan akka ifirraa hoggaan kaasee jechuudha. Qalloo ilma Oromticha gala gaafa jennu qalloo Bareentoo Oromoo Xabboo Waaqoo Daadhii Ottee Biitee Walaabuu Jilchaa Dawwaroo Oofaa Sharaa Hadiyyaa Raabaa Doorii Mormor Maammaa Warar Waayyuu Goodaa Marii Galaa Waadoo Shunkur Iram Battaan Noobaan Haam ilmaan haam hoggaa jenis bifa kanaan itti galla haam Khanuuhi Nuh Lamak Mattuu Shalak Akinuk Bardamna Idris Bakrii Mahallil Qainaan Anuush Shiis Adam biyyeen tarabbiiti akkasitti ilaan gasitti oofuun danda'achuu irraa kaasee. Mee dhaloota meeqa booda hanga meeqaatti lakkoofsa yoo lafa qabu? Gara 170 waan akkasiiti. Ifirraa kaasee gaafa lakkaa'u ilaan gasta akkatti galle jechuudha. Garuu gaa namni qaammaa amatuma 60 fi akkasii jiddu galli umrii isaa kadura immoo amata 100 fa'aa warra jiraatu jira. Kanaan jireenyi ilma namaa addunyaa irra hangasta akkanii ture jechuudha. Hayyee itti deebina. Eessa dhalattee eessa guddatte? Ani kan itti dhaladhe Harargee Bahaa Aanaa Kombolchaa Laga Fallaanaa. Laga Fallaanaa jechuun bishaan guddaatu ichi madda akkuma Harargee Bahaattu bishaan guddaan tokko achi jira kaan kara direeraa jira. Gara Jijjigaa gaafa gaddeemtu dindilli guddaan achi gubbaa dabartu kun bishaan Laga Fallaanaa sanirraa gad dhufu. Akkasuma Fallaana jechuun magaalaa teenya magaalaa guddoo Harargee Bahaa magaalaa Harar harra shan qabdii harra shana san keessaa takka Fallaana sanii yaamamti. Biyya sanitti dhaladhee jechuu barbaadeeti. Hayyee mee haala guddina keetii itti deebina. Kitaaba tokkos barreessitee jirta hojiilee teetis jiddu kaasaa deemna. Kitaaba seenaa irratti kan xiyyeeffatu. Kitaabni kun maaltu si kaasee barreessuudhaaf? Kitaaba dura waan na kaasee ture. Fakkeenyaaf gaafa duraa sheekaniitu waa hojjetaa malee sheekan seenaa isaanii kabarraa yeroo kuma takka barbaannee dhabne. Ani kitaaba haga tokko biyya tana keessatti barachaan ture biyya alaatti illee Yaman deemee gaafaan baradde qaba. Seenaa sheekan keenyaatii fi seenaa biyya tanaa jechuudha. Keessattuu magaalaa Hararii wajjin wal qabatee seenaan biyya teenyaa biyya alaa jirti malee biyya keessa hin turre. Saniif dhaloonni amma jiru kun seenaa nama biraa dubbisuu fi seenaa nama waa hojjetee dubbisuun garagara. Seenaa hatamte dubbisuu fi seenaa dhugumaan hojjetamte dubbisuun garagara waan taateef sheekan waa hojjetan jaansan seenaa isaanii hagaan dandeetti. Barreessellee galmaan ga'uu baadhu bu'uura lafa kaa'uun qabayyee waan akkas akkasiisan tun akka kaase. Kaka'umsi kiyya kana jechuu barbaadeeti. Mee mata dureen kitaabichaa maal ture? Mata dureen kitaabichaa yeroo waliin kan kaayame maquma isaatu hoggaa baaftu nama tokko amma fakkeenyaaf Booranoo yoo deemte amata lama turanii maqaa sii baasan ati har'a yoo dhalatte jechuudha amata kana. Maaliif? Yoo neefi ati daalacha taate yoo ati gurraacha taate yoo ati diimaa taate amata lama booda qaamni kee kun adda baha waan ta'eefi
eegaatti dhalattee amma talama turte namichi kun diimaa kun daalachaa kun gurraacha san booda adda baasanii fi maqaan akka isii amma talama booda. Kitaaba kanaas hoggaa maqaa baafnu yeroo irra dhaabbannee maqaa baafne fakkeenyaaf yoon si kaasee rabbi rahmataa godhuuf Maadii Haamiin Muudee gaazexaa bariisaa yeroo inni hojjetu bariisa yeroon san yeroo dukkanaati yeroo Haayile Sillaaseen jiru jechuudha. Bariisaan yeroo sani ganamni hoo yeroo kami hoggaa jennu yeroo 90 fi ni beekta seenaa biyya tanaa ganama yeroo jennu qeyroo ganamaa jaanii gaafa jaarraa abbaa gadaa fa'aa rabbi rahmataa godhuuf waan akkas akkasii hojjetan ganama yeroon san yeroo namni jirru tun maali gaafaan jee yeroo wajjin laalu waaree ta'uusiitiin arge saniif maqaa kitaabtichaa aduu waaree jennee maqaa moggaafne. Waaree irra jirre jechuudha. Waaree irra jirre jechuudha. Zaan sanbarii isaa taan ganama tuni waareedha jennee timmaa duun baatee oowwitee namoo qaamni isaa oowwee jira waan ta'eef dukkantinii fi qabbantikkaa halkan si bultee san amma hin jirtu waan ta'eef waareedha kanaa hojii waan deemu maqaan isaa yeroo hojii jechuudha. Kitaaba sanarratti sheekotii yookaan ulamaa'otii baay'ee seenaa isaanii kaastee jirta keessattuu ulamaa'ota Harargee gara ulamaa'ota dhufuudhaan duratti Harargee fi amantii akkamitti ibsita? Harargee fi amantii akkamiin itti ibsu akkuma seenaan islaamaa addunyaarra amma jiru Harargee ibsittuun ibsa malee akka biraa kan itti ibsu hin qabu. Sammaali jennaan magaalaan Harar magaalaa sadii magaalaa islaamummaa keessa dhaabbatte keessa magaalaa sadaffaarra jirti ta duraa Madiinatul Munawwaraadha magaalaa islaamaati ta lamadaa Daarussalaamii Afrikaa keessa jirtu ta sadaffaa magaalaa Harari. Magaalaan Harar umriin isii magaalaa bara 1203 waan achi tarkaanfate yoonii fi seenaan akka hijiraa taariikha yookaan islaamaatti 1434 jirarra magaalaan Harar seenaa tanaan gara waggaa 100 fi wahii hanguma gartee sahaboonni deddeemanii biyya adda addaatti waan ni godhan dura jirti malee magaalaan Harar amantii islaamaatti wajji adda baasuu jechuun seenaa dogongoraati. Saniif magaalaan Harar biyya teenya tana keessattuu Itoophiyaa keessatti akkuma Afrikaattu magaalaa umrii qabeetti magaalaa seenaa islaamaatiin tokkoffaatti magaalaa seena qabeetti jeetiin ibsa akkuma seenaan islaamaa ibsuttiin an isi ibsa. Tabiraataniin fiduuf hin qabu jechuu barbaadeeti. Kutaa naannoo biraatti amantii babal'isuu keessatti fakkeenyaaf waan takka yoo yaadadhu waan nama kofalchiisu magaalaa Harar tana mootummaa islaamaatiin bulaa turte magaalaa 7 ta mootummaa islaamaatiin bulaa turte keessa 6 Harar dabalatee naannoo Oromiyaa keessa takka immoo Hadiyyaadha. Mamaalikatu sabaa gaafa jan ta amantii islaamaatiin akka Afrikaa bulaa turte keessa Harar hangafaasi takkaasi dhiyuma tana yeruma amma nuti jirru tana Harar biiraan gaafa biyya tanatti uumamu gaafa maqinaan asii fuudhee gara Baalee gara maalii geessu biiraa biyya islaamaatii dhufee dhuyna jaanii warrummaan islaamaatu gaafa maqaa kanaan shawwatamanii jira. Kuni maal nama agarsiisa Hararii fi islaamummaan inuma addan bahan jechuu nama agarsiisa gabaabinaan jechuu. Biiraa asii deemellee namni kan islaamaatti beeku ture jechuu barbaadeeti. Gama sheekotiitti deebina. Keessattuu qabsoo Oromoo keessatti gaheen sheekotiin qaban olaanaadha. Achis kaasaa turte kitaaba keetii irratti. Mee maal fakkaatti qabsoo Oromoo keessatti roogni gama qabsootiin sheekotiin hojiin isaan hojjechaa turan? Sheekotii jechuun nuti immoo gaafa ijoollummaa gaafa barru baadiyyaa tana keessa turre shaadamtuu laafaa biraan ture shaammoo gotarfaa biraan ture. Sheekan keenya akkuma gartee darasaan deddeemtee sheeka bira turtee baratuttiin barachaa ture. Darasaa yaasaa ganamuu xaliyaa dhuftu agarra malee darasaan teessee akka mirga ilmi namaa biyya tana qabaattee haa barattu waan jiru hin argine maaliif sababa qaban lakkaa jirri. Sababa san eega seenatti ichi garagallee barree malee dur nu galaaf hin turre sababni san maali? Sheekan gaafa duraa gaafammaa seenaa Itoophiyaa hoggaa jedhu yookaan seenaa magaalaa Hararis namni hoggaa kaasu waanuma 150 eega Minilikiin boodaa kana haasawa malee san dura seenaa jirattu hin beeknu. Seenaan san dura malee tun seenaa miti. Ta san duraarra gaafa dhaabbannu Hadiraa amma fakkeenyaaf yoo fudhanne Hadiraa wanni jaantuuni bakka Oromoon itti walitti dhuftee afaan siitii waa barreeffachaa mooluuda fakkeessaa erga adda addaatti dabarfachaa turani. Sigalee
saniif sheekan as keessa maal taphachaa ture yoo jenne hadiraa fakkeessanii leenjisanii namachi baasu hadiraa fakkeessanii nama dammeessu majlisa keessatti nama qopheessanii akka namni kun qabsaa'u qubeefaa Sheek Bakrii Sabaloo Rabbi rahmataa godhuuf itti dhufnaa waan akkasii sheekan wanni isaan taphachaa turan adda durummaan utubaa amantii islaamaatiis seenaa oromootiis qabsoo oromootiif illee lafee duudaatii fi utubaadha sheekan yoo jenne hin amannee hin sobnees sakkabaasii miti sobaasii miti dhibbarraa dhibbatti dhibbaa ol isaaniitu utubaa bilisummaa biyya tanaati jechuu barbaadeeti. Keessattuu waa'ee hadiraalee kaastee jirta. Eenyummaan Oromoo akka hin banneef shoorri isaan taphachaa turan guddaadha. Warreen barreessanii seenaa Oromoo kaayanis ni jira. Hangam takka qorannoon irra dhaqqabdeemee san irraa isin kaase? Hagammaa seenaan Oromoo ta biyya tana turte seenaa gabaabduudha. Oromoon waan akkasitti gattiqqeenya gartee uumaa rabbiitiif gattiqqeenya waan ta'e amata dhibbaa fi wayii kana asitti wanni barreeffamaa ture waan akkasitti. San dura seenaan Oromoo ta jirtu kitaaba adda addaa jira. Fakkeenyaaf Fatul Habashaa jechuun kitaaba Imaam Muhammad wajjin wal qabatu jechuudha. Oromoon achi keessa barreesse jechuudha. Ahmad Giraan achi keessatti maal ture, Islaamni Harar maal ture, Oromoon achi keessa maal turte kana kitaaba san dura warra jiran irraa barachuu dandeessa malee kanumammaa mata dhibbaa fi maal kana keessaa barachuu inuma hin dandeessu. Kana eessatti harkata yoo inni biyya alaati malee biyya keessa hin seenne ilaa hanga ammaa. Saniif namni dandeettii rabbi kanneef kagartee waan akkasii harkalleen gara biyya akka fiduu namni biyya teenyaa seenaa dhugaa san tagartee lafa tanarra turte san walumaan biyya alaati akka dur godaantetti deebisuun dirqama kiyyaa fi khasaatii fi keetiin jechuu barbaada. Gara biraatiin Sheek Bakrii Sabalootti haa dhufnu dirqameetiin dhufee Sheek Bakrii Sabaloo Rabbi rahmataa godhuu fi sheeka guddaadha. Sheeka waan sila namni baratu hundaahuu qabu. Kana jecha tokko ni fixe sheekni maal jee ilma isaatiif isaatu guuza kadhatanii otoo guuzni akaafaa jiru sheekni maal jee hoolota gadi deemaa karaa gaara warraaqii guyyaa keessatti hin taa'u guyyaa qoonaa carraaqii jeen guuzan. Jennaan ilmisaa jaalsaafi janiini guddaadha hangafa sheekaati. Irkatee aduu malee arbi takkaan warraayne taa'ee darashuu malee bakri takkaan carraayne abbaan jeen. Jennaan abbaan maal jeen way bakri nati baantuu leenca zeenaba deesse kafanniin hundi geesse taa'ullee numa nyaata badaboo gurbaan diinfii jabeessee jeen. Saabitoon isin baanta luuyina garaa bishaanii kadiddee halkan deesse jeen. Guyyaa tokko otoo deemba boqqolloo eegijjeeri sheekni ooyiruutti ergee otoo gara ooyiruu deemu jiru sheekni jinnis ni qaba waan adda addaa qaba beekumsi warra durii fi qaama garaagarummaa qaba inni xiqqoo dardarummaan itti jirti mataa jabaannaan waan akka dhiddee karaarra dura kaa'e sheekni ni beeku inni sheekni harkee hin taa'u otoo gara boqqolloo deemu diddeen qoree kanatti goonaan sodaatee garagale hoggaa gaafa sheeka tanaan tuqu saabitoon isin baanta luuyina garaa bishaanii kadiddee halkan deesse jee sheekni deebiseef as keessatti ergaa maal dabarse sheekni gaafa guuzoo walii oolan namni bifa kanaanii waliis jajjabeessa hamilee walii eegaa akka namni qaceellotti si akka aadaa Oromoo irraa takka jechuun kun aadaa Oromoo irraa takka kitaaba keessattis kan barreesse qaba sheekni kana qofaa miti. Walaloo adda addaati akka sheekni barreessaa ture keessattuu warra dassitaa jaanii boruu jaan Amaaraan dassitaa jaa Oromoon boruu jaa ati boruu maaliif akkana laaftaa dassitaan akkana si godhu jeeti waan adda addaa kaasaa ture. Kana keessaa sheekni wanni inni barreesse abarraa maqaa jaabummaa afaan Amaaraa keessaa dhageenyu kitaaba Sheek Bakrii Sabaloo keessa akka jirutti abarraa jechuu oborraa irraa fuudhanii oborraa maqaa Oromooti. Walloo keessatti harkatta, Harargee keessatti harkatta, Baalee keessatti harkatta oborraa jaama abarra jijjiiran jaa. Alamuu hajaan kana isaa fuudhan jaa elemoo irraa fuudhan siin jaa. Kitaaba isaa maal keessatti shaaldaa jaaniiti shaaldaa jechuun shaaldaa ablee asiinis simurtu taasiinis simurtu jechuu shaaldaan. Tokko kana keessa kaayee qara lama jechuudha. Walaloon Sheek Bakrii akkasiiti jechuudha. Kitaaba biraa jira ammallee kitaaba ajaa'ibaa kana keessatti seenaa Oromootii fi gadaan Oromoo akkam ture Oromoon akkam bulaa turte amantii Islaamaatii fi gadaa jidduu maaltu jira hangam takka jirru waliin dhiyeenya qabanii hangam takka addaa fageenya qaban waan jiru kana keessa kaayee ture maqaan isaa maali irsaalu sawaariikh ilaa samaa taariikh jedha. Kana jechuun maal jechuudha? Saaruu kajanii hamma addunyaan itti wal dorgomtuun kana lafarraa samii taarikaa irratti maqummaan kitaabaa bahu
خشي بغري سبلو باسي خنا أولت إله هنجمع أنا أركيتي سنبيخو دقيتي سنبيخو سنيف أسكيستي قوتي جروان تهيف جنا خكنا كن شفتي سنباني خكنا خنافي خنا فكاتوس أسباسوف ونو ندرك سيسو واباية تجراي شبربان مي تنما شيء بغري سبلو خنا الراسون بين hojiiwwan baay'ee hojjetan Oromoon qubee qabaachuu akka qabdu waggaa dheeraa dura kan murteessanii waan sani qorannoo hojjetanii gara firii fidan jechuudha. Rogo kanaan xiyyeeffannaan isaanii malu argatanii jiranii seenaa isaanii baasuu kan ammaatti dhuunfaatti kan soso'aa turte qaamonni garaagaraa mootummaas haa ta'u xiyyeeffannaa kannanii fi seenaa isaanii kana baasanii jiran jettee yaaddaati. Dirqisiifte malee seenaan shee bakrii sapalooti fi seenaan ummata harargee akka waliigalaatti ni hatamteen jaa kanaafaan guuttadeetiin bakka miidiyaa durattis ni jaa nama dhuunfaa yoon harkees ni jaa eegaan du'ellee yoon silaa dubbachuu dandeenyiin dubbadhaan ture. Silaa zaa namni dubbanne zaasan ture zaasanillee ni dubbadhaan ture. Kana maaliifiin jaa seeta tokkoffaa shee bakrii sapaloo qubee sadii kan inni hojjete takka mukuma jimaafaa muka ejersaafaa muka gaantiraafaa tafakkaattu tamma harargee dhiyaatan keessatti namni tokko xalayaalillee walii barreessu qubee shee bakrii sapaloo ta oromooti jee barreessee jira takka tun maal fakkaatti muka jimaa fakkaatti maal fakkaatti miiluma kaameeraa kana dhaabbatu kana fakkaatti takka kana godhee kalamadaa ni liqeesse eenyurraa liqeesse nama lamarraa liqeesse takka arabarraa liqeesse lammaffaa laatiin liqeesse arabarraa liqeesse kana ajam jee maqaa baase kana jechuun maal jechuun gaccabii nyaadhachoo jeeti qubee araba keessa hin jirre jecha jaha ga ca pha nya dha cha qubeen jahan kun arabni hin qabu san keessaa fidee qabtii jala daddabalee gaccabii nyaadhachoo dhagaa nyaadhu nyaachisaaf tolaa miikajuu kana arabarraa liqeesse akka Iiraan itti barreessitu akka Paakistaan itti barreessitu akka Afgaan itti barreessitu ajami ma jirru kun arabaa miti garuu qubeen isaan itti fayyadaman qubee arabaati ni liqeessan isaanis sheeyni kana fakkeessee liqeesse arabarraa lama ta Oromoo ta'anii reefu sininjee fi ta arabarraa liqeesse tana tala sadaffaa laatiin irraa itti liqeesse abaacaa ta amma jennu tana hayyuun abbaa fedhe maastaraa isaa qabaatu digirii isaa qabaatu waan fedhe isaa ta'u Oromoo isaa ta'u kabiraa isaa ta'u sheeka dura hin dabarre kana kanaafaan guuttannee jenna ragaas qabna ragaa baay'ee qabna tokko lamaa miti saniif sheeyni qubee tana sadeen darasoota isaa barsiise wanni darasaan hayaatu ganamuu wanni itti ja'ameef sababni inni guddaan jechuu darasaa keessaan balaan dhalatti mootummaan Itoophiyaa waan beekuuf as keessaa sheeyni qubee tana barreessee darasoota barsiisee darasoonni isaa asiin baaletti gaafa galan milishaan qabdee gaafa kitaaba isaanii ilaaltu kitaaba namni Itoophiyaa keessa jiru takkaan dubbisinii jira keessa isaa kana fiddan fuudhanii hidhan odoo deemtu dubbiin Haile Sillaasee bira geesse qubee tana hojjete sheeka tahuu Haile Sillaaseen gaafa irra ga'u sheeka qabanii hidhan diree dhawaatti jechuudha dubbiin gaama wal fufutee beeka Haile Sillaaseen gaafa sheeka hidhu Haile Sillaaseen ka'ee sheeticha sammee dubbifna jee sheeticha oguu mana hidhaa ol seene uummanni dukkanatti cufan isa rabbiin ibsaaf karaamaas gaanii jirtiimi gaafa dura waan adda addaa jira ni ifaa fi sheeka kana haala amala isaa hin beenu jennee rakkatanii isatti yaaman gaafatti yaaman addaraasha guutee wali qabee itti murteessine jee gaammaa numaatu itti murteesse firdii du'aa jeetti silaanni ka dhufeef dhufnaan addaraashni namuu kursiin guutee jirti sheeyni oggaa mana hidhaatii fidanii ol seenu siyaayyaa lafa kaayyateet gattaa'e Taaddasaa Birruu gaardii Haile Sillaasee ture waliin dhaabbata Haile Sillaasee waliin sheeticha kana maaliif fila fagattaa odoo kursiin jirtu jennaan simaa baluun ichi deemee simaa baluu jeenee jennaan maa lafa ta'e isaa sinjaa gaasheen odoo dilli kursii kun jiru jennaan boo lafa tanaatti nyaatanaaf lafa teenya jiinii Taaddasaa Birruu dammeessuudhaaf jechi dura Taaddasa dhimmise jecha kana jecha shee bakrii sapaloo hojii kana jechuu lafa tanaatti nyaatanaaf lafa teenyaa hanganumaan dubbii deebise deemaa karaa mana hidhaa deebisaa jee mana murtii gaafa dhiyeessan ammallee daanyaa tokko harka isheenii firdibeetii keessa taa'u jechuudha. Boo maaleeti maqaa keenyaa mijee maqaan kiyya Tasfaayee Abarraa sadaffaa irratti Oromoo seene kan inni barbaadu hanganumaa dhaabii jeen eegoo Oromoo taate waan barbaadde na murteessii jeen ilma kiyya kan inni barbaadu daanyaan Oromoo taa'ee na murteessuun barbaada malee waan biraan barbaadu. Amma daanyaanis gaafa kana harku sheekha deem nageessi baasee jee sheekha gaddise jechuudha. Gaafuma san Ali Birraan
kubur zabanyaa warra mootii waliin deemanii sirban kana ture akka hayyoota tokko tokko irraa dhageenyetti sirba Ali Birraa asaaphaloo duraa maloo kaju maaliif taphate yoom taphate yoo jennee kachi laallu taate Ali Birraan akkuma Taaddasaan Haile Sillaasee waliin Dirreedhaa dhufe waliin dhufe Sheekh Bakrii Sabaloo kan ni ajjeefna akkas goona maal goona kaju mareechaa gaafa dhufan Ali Birraan ol bahee sirbi yennaan achuma keessatti asaaphaloo yaa sabaloo kiyya duraa maloo Haile Sillaaseen siin ajjeesa jaa duraa maladdu achuma keessatti ergaa dabarsee as garagalee shibbirra godhe Ali Birraan malee akkan duureef jechuudha. Saniif qabsoon sheekanii fi warra sheekan fakkaatu keessa dabran keessumattuu qabsoo islaama bilisoomsuu fi ummata oromoo akka waliigalaa bilisoomsuudha isaan dura namni tokkollee ka dabre hin jiru. Sheekh Bakrii Sabaloo kan inni hojjete sadeen kana abaloo hojjete waan hottee fi bakka itti dhaabbattu hin qabne seenaa hatamte seenaa sobaa kana oromoon yoo gara dhugaatiin silaa deemte hedduu gaariidhaan jaa. Mee asirratti gara qubee tana takka adda baafnee ifoomsineeti gara gaafii biraatti achi dabarra. Qubee laatiinii tana dhugaadha akkuma ati kaaste namoota garagaraatiif kan nama. San dura lammii Ingilizii tokko barreesses wanti jaamus ni jira. Lakki Sheekh Muhammad Rashaad Abdulleetu barreesse seenaan jettus ni jirti. Ati hangamta maalirra geesse? Gaariidha. Sheekh Bakrii Sabaloo Rabbi rahmataa godhuu fi hayyuu Oromoo tahee Oromoon tokko isa dura hin dabrini. Kana gaafaan sinjuu biqiltuu takka ni dhaabda ati irra biqiltuu ati dhaabde san ambaas haa ta'u muuzaas haa ta'u akka barbaaddetti irraa hin nyaattu. Sigalee Sheekh Bakrii Sabaloo waan kana Oromoodhaaf kan liqeesse isa dura nam tokkollee hin jiru. Waan Sheekh Bakrii lafa kaa'e san immoo Quraana 30 guutuu Rabbi rahmataa godhuu fi saahiba isaatis barataan isaatis Sheekh Muhammad Rashaad Dr. Sheekh Muhammad Rashaad خفودي هجتي هي خيجو تفسير قوتو يخويجو نفان رموتين وان سلبامت خو رمون قوتو نردو لنجتو ورباديتي زو مثلا زاين نسودي غيسا كمبيوتر اللي ننجيرو تايب بيچا فكو خشي كنون مان كيني خسلاتي تاو أكملت نمتو كتابة أفان رموتين نيني خجي إدن دي جاني ردو لا تران ربي غرغاري غوان سبب الله خناتي وان دوايس كبوان تيف هجتي هي خي خبابا لسي شيخ بودا شيخ محمد رشاد رب رحمة الله شيخ محمد رشاد هجتي هي خملة خد دروان كان بورا أمته خنا أفليكيسه بورا لفقا شيخ بكري سبلوت بورا سنرا دابته مو خنفستر ركوري شيخ محمد رشاد خنا إنسان اسمه بخير رب رحمة الله وري إنسان دكابي إنسان سايبه تريله نبي خني نتريله نكسينا قرانة تخانو مجيئات أيه سينا شيخ كتير قا قرأتو برولين نجرو مدوتي سينا هدور كتشون الفات مال بوري فت مال الراقات كتبت فكينيا شيء كتير لبوندا ورم فارا سدو برجيت جرتا سينا ساني سارقت سينا ساني فكينيا شادم تولا برغافر فنو شيخ ايسر دلتن ايسر قدتن شيني خيسن اينيو شيخ ميك بير تورتني شيني سنو ايسرا كره شيني اني سنو ايسرا كره شيني اني سنو ايسرا كره سند قبل ميسان شادم تولا فانا مش يامو وترفار شيخ محمد سالم فر برحمت الله سند قبل سند قافان سنجو شيخ محمد سالم اينو رابرته شيني سا اينو رابرته شيني سا اينو رابرته اودو جانوتي حديث تكون خا ابي بكر قالو جرا حديث تكون عمر قالو جرا حديث تكون خا عبد الله بن عمر قالو جرا اكست لانغا نبي خنيا صلى الله عليه وسلم ديمن تك سند خنر دابنيتي اني لما فا شيكن كن هندنو نبي نما فكنيا بيدنا خيزتي شيخ محمد سالم نما يقرا برته شيخ محمد رشافان ايس ترني خنا خجو ورغندات راس نقرني ورمشيكني خاما دنيا رجرن راس نقرني سينا تكتو خاما جيجيروس نجرا سنله غوتو متما سينان كن فكنيا ما خطاب خينيا أدواره سنا علماء تدوري خجو خطاتو كوبي خطاتو غنا خدوني نوف مال خطاتو غوتا يو يتة سبب كمنا سبب نسا مالي أكو مريفو جنة علابا هجتشون أمتا خناب آباو الدبلسوما أرومو جاني دابو داب بلي سبانة جاني خكشي محمد دوري رب رحمة الله في والنسان نجتين هنجرتو خطا خطاتو خورمو نكم نجتو سنيب نيوتو لفاتوري خجو شيكانيول إنو جنة دوغان جرو خرما لفتانا ريچو سنيف ختام ساني ونو خطا خورا توكو تهيف سبب نسا إني قدان كان توكو به خدان خاها في خيزة تيمو أرنم توكو غافار كنو
seenaa isaatirraa waa xiqqaa shorkanna borummoo sirraa amma seenaa sheeka tokko yoon harkadhee ilmi isaa gamana bahee seenaan abbaa kiyyaa hanga kanaa miti maaliif hangana qofa fuutaa ani har'aaf ilma harkadheen jiru siin harka yookaan sheeka dhagee yookaan akka beeku gaafa wanni akkasiin as baate hoo bakka banaa fi ammaan qopheeffachuun qaba kajuuf bal'ifnee kutaa 11 goone saniif deemee wanni kun oromiyaa guutuu wal gahaa sheekan seenaa sheekan keenya hundaa'u as keessatti anillee yoon xumuruu baadde dhallina boodaa ni guuta jee waan hin amanuuf qoomsa hojjechaa jirta jechuudha. Bu'uura lafa keenya jechuu barbaadeeti. Ayyee mee gara walolooletti achi deemna waloloos ni barreessita. Maal irratti xiyyeeffachuudhaan walaleessita? Kitaaba walolootis barreessaa akka jirtu hin dhagee. Mee kaasnu san irratti? Waloloo ni barreessaa waloloo ni barreessu gaafamma eenyu biyya tana bulchaa ture bara muraasa dura jechuudha. Bilisa bahuun waan nama rakkisu takka illee hin jirtu Oromoon addunyaa wajji dorgomtuu ta'uun arge. Habashaa qofa odoo hin taane Oromoo gabromsaa jiru addunyaadha jee waan hin furadhuuf akka nama tokkootti yaa jiru addunyaa yaa jiru akka malee hundaaf nama tolta saba kiyya malee adda baaftee fixxee hirijaaf jaalallee khaleef arragarree ni eenaa burullee jeetiin addunyaa fi Oromoo mizaana tokkorra kaa'ee barreessaa ture. Kuni soofaa sammuu ja'a kitaaba isaa yeroo gabaabdutti kitaaba waloloo qofaa waan akkanaa if keessatti hammatu yeroo gabaabdutti inshaallah niin baasee ni namana. Hojii maxxansaa maal fakkaate? Ta afaan arabaatiitu hafee ta afaan arabaa Oromoo gaafa jedhan nutu zamanuma kana Oromoo ta'uu if dhageenye. Eegan utuu dhiyootan if dhageenye uummanni hokkamin nu bara waan jiru saniif Oromoon tun maal fakkaatti Oromiyaan maali kajuu afaan arabaatiinis xiqqoo san yuutuub irratti illee argachuu dandeessaa. Oromiyaa baladii misaaluhaa jannatun wajawwuhaa ni'matun bayna albardi wal harraanii akkana jechuun maal jechuu qilleensi Oromiyaa tanarra jiru qabbanaawaa miti oowwaa miti biyya faranjii dheete qilleensa oowwaa bitatta biyya arabaa dheete qilleensa qabbanaawaa bitatta tun lachuurraa walabaa bilaadii Oromiyaa yaa jannatu duniyaa yaa manba'u niili نهار الجناني من شرقها هرر أرسي وبالها ولقاها وإلو غرب النهر السوداني بها أوروميارة تجيرت هرري أكستي فنفن عاصمة في قلب بلادنا هداما قريبة هما أخواني خجو كستي وبريسان توري كونيس خطاب إفدان ده يروق بابتو تنبه جين ياد إن شاء الله hojii maxxansaa maal fakkaata amma biyya teenyatti aadaan dubbisuu hedduu gabbu'aadha. Kitaaba kan hoggaa maxxansite gatii isaa maal argachuu dhabuun mala qaamota ispoonsara si godhu jira moo akkamiin maxxansuu dandeessa? Dura namni keenya waan akkanaatiif dammaqanii qabaayii jettee otoo na gaafattee gaariidha. Dammaqan qabu namni keenya waan barreessanii dubbisaniif dammaqan qabu. Anuma waan mudatee jira amma fakkeenyaaf gaafa seenaa sheekanii kana barreessinu Sheek Bakrii Saphaloo akkana jennee gaafa kaafnu qubee isaatu kaayee isaa inni keenya kajuurratti ani gaafa billoo ana diruu ga'anii rabbi na baaseen qaba. Namnummaan silaa afaan keenya kana dubbatu jechuudha. Anis murtiin xiyyagaa waan beeynurra dhaabbannee waan deemnuuf Ibraahim Ajeelee rabbi rahmataa godhuuf yeroo san ni jira. Isatti illee bilbilee gaafa gaafannu dhibbarraa dhibbatti yaadumaan reefu dubbadde san jala muree gubbaa muree nutti hime. Akkuma Sheek Bakrii Saphalootii qubee tana hojjete jetta jechuuf billoonni gaafa rabbi garaa kana bira na fidee namnarraa qabee jira. San bira gaafa kuttee silaa gara maxxansaa dhufta. Barreessuu irratti waan akkana nama mudataa jechuu barbaadeeti. Gara maxxansaa gaafa dhufnu haga ammaa waanuma fi qabnuu fi gartee namoonni dhiyaaturraa fuunee waa goone malee waan takka illee hawaasni keenya ganaa bakka san hin geenye garuu yoo dammaqanii waan fi qaban tana qotanii ol baasanii karaarra kaanii yoo gurguratan hedduu gaariidha yoo dubbifatan hedduu gaariidha yoo irraa baratanii if barsiisanii nama barsiisanii dhalootaaf qopheessan silaa hedduu gaarii jeetiin ergaa dabarfachuu barbaada gara hawaasa keenyaa jechuu gara kanaa. Ergaa biraatti illee yoo qabaatte asumaaniin yookaan namoota galatoomfachuu qabdus yoo jiraate asumaaniin carraasee qaba. Namni niin galatoomfachuu barbaadu yoo jiraate nama lafa teenya tanarratti dhalatee samii teenya tana jala jiru hundaa'u galatoomfachuun barbaadu. Maaliif waanaa godhanii otoo hin taane walumaan jiraachuu kanaaf hedduu
hawaasa keenya hundaafuu galatoonfachuun barbaada. Keessumattuu yeroo kitaaba san hojjennee maal goonu sheekan keenya gurguddaa akka Sheekh Muusaa Su'aalaa, Sheekh Adam Tuulaa, warra biraatis sheekan gurguddaa Sheekh Mahamad Asabootii fi warra Islaamaa addunyaarra jiran gurguddaa yaada kana gaafa dhiyeessinuuf hedduu gammadanii namni waa siin godhin yoo jibbuu dadhabdan yoo jaalachuu dadhabdan hin jibbina jechuu tokko jira. Yoo nullee gartee jaalachuu kan feenallee nu jibbuu dhiisuudhaaf hedduu sheekan keenya galatoonfachuun barbaada. Sheekan keenya qofa odoo hin taane hawaasa keenya hundaa'u kutaa kornaa hafesan nu waliin galmaan akka gahan abdii waan hin qabuufiin hunda nama amma addunyaarra jiru du'eef rahmata kadhachaa ka jiru galatoonfachuun barbaada. Egaa yaamicha keenya kabajee hanga istuudiyoo teenyaatti dhuftee yeroo bal'aa kan nu keessaniif guddifnee maqaa daawwattoota televezyiinii Harariitiin isin galatoonfanna. Kitaaba haaraan yoo rabbi jee kan wal agarru ta'a inshaallah. Inshaallah isinillee akkasumatti sabqunnamtiin naannoo Hararii hedduu galatoomaa ulfaadhaan isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa. Kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaan keessummaa ta'arraa tan fakkaatti. Torbaan yoo rabbi jee keessummaa biraa qabanneeti wal agarraa hangastu torbaan kun kan nagaa kan milkii isiniif haa ta'u jenna nageetti. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Odoo harka hin quufne yaadaaf si lakkiftii. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Keessummaa jaalachuun dhufa bohaarsitii. Odoo harka hin quufne yaadaaf si lakkiftii.